Arkafuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa televezyiinii waliif raatii oduuwwan guyyaa kanaaf qindeeffanne simbiraanga. Manni barnootaa bu'uura boruu bara 1985tti 164 qofa ture bara 2018tti 2020 fi 180 olitti guddachuusaa biiroon barnootaa Oromiyaadhaa beeksise. Xiyyeeffannoo hooggansi yeroo ammaa kana jiru barnootaaf kenneen Sarsimoon Raawwii bocee hojiirra oolchuudhaan dhaloonni kichuutti barachuu fi carroomuu biiroon barnootaa Oromiyaadhaa ibseeti jira. Bara 1985tti yeroo biiroon barnootaa Oromiyaa hundeeffamee manneen barnootaa bu'uura boruu 164 qofa kan turan yogguu ta'u waggaa 25 booda bara 2009tti gara 1819tti akka ol guddatan biiroon barnootaa Oromiyaadhaa beeksiseera. Yeroo ammaa kana jechuun ammoo bara 2018tti manneen barnootaa bu'uura boruu 20,180tti ol guddachuusaa ibseera. Kunis bu'aa hooggansi yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo addaatti tarsiimaa dabalataa hojiirra oolchuun kan argame ta'us himeetti jira. Kanaanis manneen barnootaa bu'uura boruu yeroo ammaa gandoota baadiyyaa fi magaalaa gammoojjii fi baddaa toora hawaasa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa hundumaaf dhaqqabamaa ta'uusaa ragaan biiroo barnootaa Oromiyaatti argame ni mul'isa. Pirezidaantiin Iraan hoogganaa waliigalaa biyyattii mul'ataniin beekne waliin mari'achuun gabaafame. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian erga hoogganaa waliigalaa biyyattii ta'e erga barreeffamaan dabarsee ala hanga ammaatti ifatti mul'ate kan hin beekne hoogganaa biyyattii Mojtabaa Khamenei waliin mari'achuun dubbatameera. Pirezidaantiin Iraan hoogganaa waliigalaa biyyattii waliin wal argee sa'aatii 2 fi walakkaadhaaf waliin mari'achuu isaa ibsuun yeroof bakkitti argamee mari'ate beeksisuurraa akka of qusatee miidiyaaleen gabaasaniiru. Masuud marii hoogganaa Mojtabaa Khamenei waliin taasisan tasgabbii fi ogummaa hoogganaa waliigalaa eegduu warraaqsa Islaamaa Iraan irraati arguus ibsanitti jiru. Haleellaa holoo guyyaa jalqabaa Ameerikaa fi Israa'el bananiin kan ajjeefame abbaan isaa bakka bu'uudhaan torbaan booda aangoo abbaa isaa kan fudhate Mojtabaa Khameneiin erga Rippaabilika Islaamaa Iraan hundeeffamee hoogganaa waliigalaa sadaffaa ta'uudhaan muudameera. Haleellaan giddu galeessa Maalii keessatti raawwatameen loltootiin hidhannoo qaban yoo xiqqaate namoota qulqulluu 30 ajjeesan. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti haleellaan Alqaayidaa waliin hidhata kan qabu gareen kun kibxata darbee gandoota naannoo Mobt jedhamu 2 rukutanitti jiru. Haleellaa loltootiin Alqaayidaa waliin hidhata qaban giddu gala Maalii keessatti raawwatame jedhamee gabaafame kanaan namootiin 10 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Kunis erga gareen hidhata dhuma baatii darbee haleellaa qindaawaa bal'aa jalqabaa asii raawwatee haleellaa lubbuu namaa galaafatee isa jalqabaa seera. Akka maddeen biyya keessaa nageenyaa fi bulchiinsaa guyyaa kamisa darbee dhaabbata oduu Reuters waliin dubbii taasisaniin himanitti haleellaa naannoo Moytib gandoota Korkisii fi Goosumiigaa jedhamutti raawwatameen guyyaa tokkotti yoo xiqqaate namootiin 30 ajjeefamaniiru. Maddeen sadiim hojjettoota gargaarsaa dippiloomaasii fi maddeen nageenyaa dabalatee qaamota garaagaraa wajjin oduu Rooyitersiif akka himanitti haleellaan kun naannolee maqaa isaanii ibsan 2 Moytibaa keessatti kan rukutame kibxata darbeen yoo xiqqaate ammoo namootiin 50 ajjeefamaniiru. Ameerikaan waraana Iraan atattamaan xumuruuf akka jirtu beeksifteerti. Iraan gamasheetiin ammoo yaada nagaa kana irratti mari'achaa akka jirtu ibsuu ishee miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp Teheraan yaada nagaa deeggarsa Yuunaayitid Isteetii qabuu fi walitti bu'iinsa dhaabuuf akkasumas karaa ulaa bishaan Hormuz deebisanii saaquuf qophaa'e irratti mari'achaa waan jirtuuf waraanni Iraan waliin jiru atattamaan ni xumurama jedhanii akka amanan Reuters gabaaseera. Yaadni kun kan gabaafameen Paakistaan gidduu seentummaa dhiyaata sadarkaa 3 of keessaatti qabu waraana ragaadhaan xumuramu rakkoo karaa bishaan Hormuz hiikuu fi dhimma qoqqobbii kaasuu akkasumas sagantaa nukleeraa Iraan irratti marii bal'aa eegaluudhaan jedhameera. Ta'us qabxiileen murteessotaan kanneen akka sagantaa misaayilaa Iraan gusaa yuuraaniyemii guddaa qabduu fi gareewwan naannicha keessatti Teheraan waliin hidhata qaban
ammallee furmaataa hin argannes jedhameera. Sochii dippiloomaasii jiraatus erga waraanni Yuunaayitid Isteets Iraan naannoo karaa hulaa bishaan Hormuz walitti dhukaasaniitii booda kamisa har'aallee wal morkiin deebi'ee mul'achuu himameera. Ta'us Trump walitti bu'iinsi dhiyoo kan mudate akka salphaatti ilaaluun waliigalteen dhukaasa dhaabuu ammallee hojiirra jiraachuu fi Teheraan dhumarratti waliigaltee akka barbaaddu amantaa qabaachuu ibsaniiru. Iraan matuma meeshaa nukleeraa kan argan irra deebiin kan dubbatan Pireezidaant Trump Teheraan alduree kana akka fudhattu amanus ammatti waliigalteen xumuraa kan mallatteeffamne hubachiisaniiru. Waraanni kun nagaa dhabuu ulaa bishaan Hormuz kanaan dura dhiyeessa boba'aa fi gaazii addunyaa keessaa harka 1/5 keessa darbu gabaa addunyaa raasuu malee gatii boba'aa addunyaa akka dura tureerraam akka jijjiirus himameera. Reuters akka gabaasetti sababa gidduu seentummaa daldala bishaan irraatiin gatiin boba'aa Ameerikaa ji'a gurraandhalaa irratti eegalee 40% ol kaasisra. Wall Street Journal ragaalee Ameerikaa fi Saudi Arabiyaa bifachuun akka gabaasetti ammoo mootummaan Trump dooniiwwan daldalaa karaa bishaan Strait of Hormuz yeroo darban eegumsi doonii waraanaa fi deeggarsi qilleensaa Ameerikaa akka deebisan jalqabuuf qophaa'an irratti mari'achaa akka jiran ibsus gabaaseera. Duulli waraanaa kun torban kana keessa sa'aatii 36 erga hojjetame booda dhaabbatee akka ture gabaasni kun ni addeessa. Koomishiniin Peentaagoon akka yeroo hojiitti deebi'uu jalqabu madaaliin kan jiraatu ta'uu fi ragaalee qondaalota Ameerikaa irratti argame akka agarsiisu hojichi dhuma torban kanaa keessaa deebi'ee jalqabas jedhamee eegama. Xumurarratti oduu biraatiin Chaayinaan xiyyaara elektirikii fi boba'aadhaan hojjetu kan jalqabaa milkaa'inaan balaliisuu dandeesseerti. Chaayinaan teekinooloojii geejjibaa qilleensa keessatti tarkaanfii cimaa addunyaa dinqisiisee fudhachuun xiyyaara imaltoota xiqqaa elektirikii fi boba'aadhaan hojjetu addunyaa irratti isa jalqabaate yaaliidhaaf milkaa'inaan balaliisteerti. Xiyyaarri kun yeroo ka'u ulfaatina toonii 3 kan qabu yoo ta'u mi'a kiiloogiraama 600 ta'u baachuus danda'eera. Humni elektirikaa fi boba'aa walitti makuun balaliinsa tokko fageenya kiiloomeetira 1000 deemuus danda'a. Kunis xiyyaara baatirii qofaan hojjetu caalaa fageenya dheeraa akka deemus isa taasisa. Xiyyaarri kun akka helikoophtaraa kallattiidhaan ol ba'uu fi bu'uu yookiin ammoo voolteeliidhaan kan dalagu akka danda'u himameera. Kunis magaalota gurguddoo keessatti akka taaksii qilleensa irratti tajaajiluudhaaf mijaa'aa isa taasisas jirameera. Teekinooloojiin kun tajaajila yaalaa gargaarsa rifachiisaa turizimii fi fe'umsa kan oolu yoo ta'u baasii boba'aa faalama qilleensaa fi sagalee hir'isuun xiyyeeffannoo keessa kan galchudha. Milkaa'inni kun indaastirii aviyeeshinii addunyaa gara boqonnaa haaraatti kan ceesisu yoo ta'u egeree geejjibaa qilleensaa saffisa ammayyaa fi qulqullina akka argatu isa taasisas jirameera. Televiziyoonii waliif raadiyoo du'aan guyyaa kanaaf qindeeffame kana fakkaatu. Waan nufaana tursaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jenna yeroo gaarii qabaadha.